Fagoof dhiyoo kan jirtan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nageenyi isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Waaqayyo fedhaaf jaalala isaa ta'ee har'as immoo haala keessa jirru hundumatti Waaqayyo nu eegee namarraa nu godhee Waaqayyoon akka dubbii isaa dhageenyuuf carraa nu laateera. Kanaaf Waaqayyoon maqaa isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf har'a gabaabumatti ergaa dubbii Waaqayyo keessaa macaafa ergaa warra Ibrootaa keessaa dubbii Waaqayyo wajjin ni ilaalla. Kutaa san dubbiseen kadhannee ergichatti galla akkas jedha. Yeroo Museen dhalatetti abbaa isaa fi haati isaa mucicha akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksan. Isaan ajaja mootichaa hin sodaanne. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduu irraa saba Waaqayyo wajjiniin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa isa booddee irra waan kaa'ateef soorama Gibxii hunduma irraa sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate. Kadhanna Waaqayyoon dubbii kana akka nutti dubbatuuf. Yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee yeroo kanaaf si galateeffannaa Waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa Yesuus anas obboloota kanas saba keetis gargaartee gooftaa dubbii kee akka dhageenyu yaa Waaqayyo yeroo kana waan nu laatteef galata sii qabnaa galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ammas kunoo fuula kee jirra. Sagalee kee isa jiraataa nutti dubbachuun nu barsiisuun maqaa Yesuus Kiristoosiin fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Ati irraa afaa yeroo keenya nuuf eebbisi. Galanni ulfinni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin jedhee nu dhagahi. Ameen. Kutuma nama dubbise kana egaa mata duree akkas jedhuun gatii isa caaluuf gatii baasuu kan jedhuun in ilaalla. Gatii isa caaluuf gatii baasuu mata duree jedhuun ilaalla. Egaa macaafni kutaa nama dubbise ergaa warra Ibrootaa boqonnaan 11 waa'ee amantiillee yoo haasa'e gara gadiitti garuu kutaa nama dubbise kuni waa'ee Musee haasa'a. Waa'ee Musee dubbata. Achirra dhaabannee ergaa wanta tokko ilaalla. Waaqayyoon gatii namaa hin kaffala. Waan gatii baasnuuf gatiin keenya hin kaffalamu. Akkasumas gatii keenya dhabuus ni dandeenya. Kan nama dhibu gatii namaa kan kaffalu tokko Waaqayyoodha. Tokko nama tokko mataa keenyadha. Namni gatii ofii isaatiif kaffaluu danda'a. Akkasuma namni gatii namaa ni kaffala. Akkasuma immoo Waaqayyoon inni hunduma danda'u gatii namaa hin kaffala. Waan gatii baasnuuf gatiin hin kaffala. Waan dhimminuuf waan itti dhamaanu saniif gatiin arganna. Gatiin keenya eessa jira hoo jenne gatiin namaa eessa jira hoo jenne gatiin inni tokko lafa kanarra jira inni tokko immoo biyya Waaqarra jira. Waan gatii kaffalle hundumaaf gatii hin arganna yookiin nuuf kaffalama jechuus miti. Gatii dhabuu dandeenya. Isa gatii baasneef isa dhamaane saniif gatii argachuu dandeenya. Gatii dhabuu dandeenya. Kan nama dhibu kan biyya lafaa kanarra gatii biyya lafaa yookiin dadhabbii biyya lafaa kanarratti dadhabnu gatii baasnu saniif gatii ga'aan nuuf kaffalamuu danda'a. Gatiin malu jechuudha. Akkasuma immoo gatiin hin taane gatiin hin mallee nuuf kaffalamuu danda'a. Isa kaffalle saniif gatiillee dhabuu dandeenya. Ibroota boqonnaa 11:37 irratti sagalee Waaqayyo akkas jedha. Isa dubbise kanatti nan deebi'a akkas jedha 37. Dhagaadhaan ni rukkutaman, iddoo lamatti ni baqaqfaman, biilladhaan ni ajjeefaman, gogaa hoolotaa yookiin re'ootaa uffatanii asiif achi ni deddeebifaman. Waan isaan barbaachisu ni dhaban, ni rakkifaman, ni miidhaman. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture. Amma garuu isa biyya lafaa kanaaf kan hin malletti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tulloota irra ni jiraatan. Holqa fi boolla lafaa keessa ni jiraatan. Abboonni keenya gatii akkamii akka baasan gatii baasan saniif immoo kaffaltiin isaanii malu akka hin kaffalamne akka isaaniif hin baafamne kutaan kun nutti dubbata. Hin rukkutaman, hin baqaqfaman jedha. Hin jooran gogaa hoolaatii fi re'ootaa uffatanii
gaarotaaf tullootarraa asiifachi jooraa ta'an dhugaa wangeelatiif dhugaa isaanii galiif dubbii waaqayyoof gaafa jiraatan waaqayyoof gaafa daban rakkinni akkasii kun isaan muddate gatii dhaban biyya lafaa kanatti har'as gaafa dhugaa waaqayyoof jiraannu dhugaa jiraannu kanaaf gaafa jiraannu gatii dhabuu dandeenya garuu gatii biyya waaqarraa san garuu gaaf tokko nuuf hin kaffalamu. Kanaaf gara Museetti gaafa deebinu Museen kaa bara dhaloonni ilmi dhiiraa itti ajjeeffamu keessa dhalate namni Ibraawii dhiirri gaafa dhalate akka ajjeeffamuuf warri Gibxii yookiin Fara'oon gaafa ajaja baasu daa'imman dhiiraa akkuma dhalatanii akka du'an ajajni du'aa bara darbe keessa dhalate Museen. Haati isaa garuu maatii isaa mucichi in bareeda waan ta'eef ji'a 3 hin dhoksan jedha macaafni. Erga ji'a 3 jabaate booda ilaala abbaa isaa haati isaa yoo duunes hin duune jedhanii amma inni jabaatutti ji'a 3 dhoksan. Ji'a 3 foo dhoksaniyyuu garuu booda waan godhan gaafa wallaalan Musee laga abbaa cinaatti akka darbatan macaafni qulqulluun hin dubbata. Seera ba'uu boqonnaa 2 gaafa dubbisnu seenaa kana hin arganna. Mucaan xiqqaan kuni kaa mucaan ji'a 3 kuni laga abbayaa cinaatti ni darbatame. Intalli Fara'oon immoo laga abbayaa gaafa gad buutu ayna dhiqachuudhaaf sagalee mucaa ba'uu kana dhageesse miiltuuwwan ishiitti dhaqaa fidaa itti sagalee dhageessu kana sagalee mucaa daa'ima ba'uu kana gara ishii gaafa fidan hin bareeda mucaa warra Ibraawiti jette hin fudhatte mana mootittis fuutee haati Musees akka isa guddistu hin taasifame. Kan nama dhibu Museen mana du'i labsame akka guddatu waaqayyoon haala mijeesse. Haadhuma Museetiin haadhuma isaa harkatti akka guddatu waaqayyoon gidduu gale. Lafa du'itti labsame mana du'i labsiin du'aa keessaa labsametti Museen immoo akka chitti ol galee guddatu godhe waaqayyo. Museen erga guddatee kan nama dhibu keessaa Museen si'a 2 du'itti labsameera. Tokko si'a dhalatu daa'ummaa isaatti dhaloota isaatti. Erga guddatee immoo beekee jabaa ta'es Museen du'itti labsamee ture. Waaqayyoon garuu si'a lachuu du'a kanatti dabarsee Museen laanne waaqayyoon hooshe. Erga guddatee immoo Museen maal ta'e jedha? Museen mucaa intala Fara'oon jedhamee waamamuu hin dideedha ni jalqaba. Egaa waaqayyo gatii eenyudhaaf kaffala gaafa jennu inni tokkoffaan warra murteessan gatii baasuudhaaf kaffaltii kamiyyuu kaffaluudhaaf rakkina kamiyyuu keessatti waaqayyoof jiraachuudhaaf warra murteessaniif waaqayyo gatii isaanii isa kan bara baraa san hin kaffala isa kan biyya waaqarraa san waaqayyotu kaffala harka waaqayyo keessaa hin kaffalamu. Museen wanni inni ofirratti murteesse tokko mucaa intala Fara'oon jedhamee waamamuun naaf hin ta'u. Namni kan barbaadu mucaa mootii ta'uudha. Waan namni barbaadu mucaa isaa jedhamee waamamuu miti. Fira mootii jedhamee waamamuu hin barbaadu. Fira warra gurguddootaa namni jedhamee waamamuu hin barbaadu. Museen garuu isa namni barbaadu hin dideedha. Mucaa intala Fara'oon jedhamee waamamu naaf hin ta'u naaf hin malu. Hin dide keessa isaatiidha. Maqaa gooftaa Yesuusiin isa diduu qabnu akka dinnu waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Hin dideedha. Maal dide isa namni barbaadu dida? Ani Ibraawidha. Sanyiin koo ani warra Fara'oon warra Gibxi miti. Ani sanyii warra kakuu sanyii saba Israa'eeli jedhee Museen hin dide keessa isaa hin dideedha. Inni biraa maal dideedha macaafni qulqulluun? Badhaadhummaa warra Gibxi. Qabeenya namni barbaadu. Kan namni lubbuu isaatti kaffalee fudhachuu barbaadu. Badhaadhummaa. Qabeenya baay'ee, qarshii baay'ee. Museen hin dide. Baay'een irra kan ittiin sossobaman. Argachuudhaafis kan harkanii guyyaa dhamaan kan dhiiga namaatti dhangalaasan. Museen badhaadhummaa warra Gibxii hin dideedha. Badhaadhummaa dide Museen. Inni biraa Museen maal dide hoo jenne? Cubbuu dide. Cubbuu dide Museen. Cubbuu keessa jiraatee gammaduu irra
saba waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'atedha. Yeroo gabaabduudha. Gammachuu yeroo gabaabduudha. Cubbuun yeroodhaaf isoo ta'e gammachuu qaba. Ishii yeroo kana dideeti saba Israa'el wajjin rakkina hirmaachuu filate Museen. Saba kakuu qabu kana wajjiniin saba waaqayyo gartuu warra waaqayyo gartuu waaqayyo irra ta'an kana wajjiniin ani rakkina filachuun isaan wajjin arrabsoo baachuu naa wayyade. Lafa onaa naa wayyade Museen. Waaqayyoon eenyudhaaf kaffala hoo jenne warra gatii baasuudhaaf murteessan jireenya isaanii. Gatii kana waaqayyoon gatii isa biyya waaqarraa hin kaffala. Waaqayyo biraa gatii nuuf hin kaffala. Inni biraa waaqayyoon eenyudhaaf kaffala hoo inni hunda irra caalchisanii gara isaa warra ilaalan. Warra gara isaa ilaalan. Waa hunduma gararraa. Kan biyya lafaa kana gararraa. Waan nu sossobu kana gararraa. Waan nama oolchu waan nama baasu. Qabeenya gararraa. Beekumsa gararraa. Aangoo isa asitti hafu kana gararraa. Namni gara waaqayyoo yeroo hundumaa ilaallatu. Waaqayyoon isaaniif gatii hin kaffala. Museen maal jedhaa sumarratti Museen soorama warra Gibxii hunduma irra sababii Kiristoos arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate. Inni gatii isaa isa booddee irra ija isaa gatii isa booddee irra waan kaawwateefidha. Museen ijji isaa kamirra jira hoo jenne isa kan booddee san irra jira. Isa kan harka waaqayyo keessaa isaa kaffalamu san Museen garatti ilaaleera. Aangoo bira dabarsee, qabeenya bira dabarsee, badhaadhummaa bira dabarsee Museen wanta ilaale qaba. Waan arge qaba. Waan arge deddeebi'uu qaba. Lafa onaa caala, arrabsoo caala, salphina caala, rakkina caala, lafa onaatti gidirfamu caala ijji Musee isa kan bara bara argeera. Isa kan caalu argeera. Isa argee deddeebi'a Museen. Warra gara isaa ilaalaniif waaqayyoon gatii isaanii ni kaffala. Gatii isaa, ija isaa gatii isa booddee irraa kaawwateedha. Isa ilaaleedha. Isa argeedha. Kiristoosin argee kakuu moofaa keessa taa'e Museen. Badhaadhummaa hin dabarre erge. Badhaadhummaa yeroo mitiin, gammachuu yeroo mitiin. Badhaadhummaa hin dabarre, gammachuu hin dabarre, jireenya hin dabarre. Isa ilaala Museen yeroo hundumaa. Warra gara isa ilaalanii jiraatan isaaf toleedhaan isaaf abboomaniif waaqayyoon gatii isaanii ni kaffala. Inni biraa waaqayyoon eenyudhaaf kaffala yoonne warra abdiidhaan isa eeggataniif waaqayyoon gatii kaffaluu qaba. Hin kaffalama warri abdatan. Warra waaqayyoon abdatan. Tiitoo boqonnaa 2 irratti sagalee waaqayyo waan dubbatu qaba. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Waaqayyo ayyaana isaa isa namaa hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni waaqayyo kunis nuyi waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelummaatti namoota waaqayyo ta'anii akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti ni deebisa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana ni eeggan. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos. Inni waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas jedha. Warra waaqayyoon abdatan maal waaqayyo isa fayyisaa ta'e, isa guddicha ta'e, isa jiraataa ta'e warra isa abdiidhaan eeggatan akka ayyaanni waaqayyo nuuf kennametti ayyaana waaqayyo keessa ta'uudhaan kan biyya lafaa ganuudhaan, kan foonii ganuudhaan kana kan nu goosisu ayyaanichi kennameeradha. Ayyaanni biyya lafaa hamminicha cubbicha nu gansiisu. Ayyaanni sun mul'ateeradha Phaawulos. Ayyaana kana keessa taanee isa fayyisaa biyya lafaa ta'e, isa ulfina qabeessa ta'e, isa mul'achuuf jiru waaqayyoon warra eeggatan, abdiidha warra eeggataniif waaqayyoon gatii isaanii ni kaffala. Egaa ayyaanni mul'ate kun kan biyya lafaa nu gansiisudha, kan cubbuu nu gansiisudha, kan Kiristoos qofa akka taanu nu godhudha.
dhugaa wangeelaa kanaaf akka jiraannu kan nu godhu ayyaanni mul'ate kun. Ayyaanichi waan biraaf akka taanu nun godhu. Biyya lafaaf nun taasisu ayyaanni mul'ate kun. Hamminaaf nun godhu. Jallinaaf nun godhu. Ulfina Waaqayyoof isa fayyisaa ta'e isa mul'achuu jiru Kiristoos akka jiraannu kan nu godhu. Isa akka abdannu kan nu godhu ayyaanni kun. Ayyaana kanatti qabamnee Kiristoosin warra abdatanii ulfina isaa argan. Akkas akka taanu nu godha ayyaanni kun. Warra kana abdataniif ka Waaqayyoon gatii isaanii ni kaffala. Inni afraffaan Waaqayyoon eenyudhaaf gatii kana kaffala yoo inni warra dhugaa baatu isaa ta'an. Warra waa'ee isaa himan. Warra waa'ee isaa arganii calin jenne. Warra waa'ee isaa himan. Warra dhugaa kanaaf dhugaa baatu ta'an. Waaqayyoon isaaniif gatii isaanii ni kaffala. Warri dhugaa kana ba'an jiraachuudhaan akkasuma immoo afaan isaaniin himuudhaan jireenya kana warri dhugaa baatu ta'an Waaqayyo biraa gatii qabu. Waaqayyoon gatii isaanii hin kaffala. Namni gatii kana kaffaluu hin danda'u. Eenyumtuu gatii kana kaffalu hubachuus dhiisuu danda'a, kaffaluus dhiisuu danda'a. Hin kaffalamu. Gatiin kuni kan kaffalu jira. Innis Waaqayyoodha. Dhugaa baatuu Kiristoos warra ta'aniif. Warri dhugaa kanaaf jiraatan, warri dhugaa kanaaf halkanii guyyaa dhamaan qabeenya isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin, yeroo isaanii aarsaa godhuudhaaf, warri kanaaf dhugaa bahan, warri dhugaa kanaaf of kennan, warri kanaaf hojjetan, Waaqayyo duraa gaaf tokko gatii isaanii fudhatu. Gatii isaanii Waaqayyotu kaffala. Biyya Waaqarraa hin kaffalama gatiin warra Waaqayyoof dhugaa bahan. Waaqayyoon hunduma keenyaaf ayyaana isaa haa baay'isu. Egaa isa caalu kanaaf abboonni keenya maal godhan? Hoo jenne isa caalu kanaaf tokko abboonni darban lubbuu isaanii laatan. Abboonni keenya gatii isa caalu kanaaf, isa kan barabaraa kanaaf, isa jireenya barabaraa nuu kennu kanaaf, isa biyya Waaqarraa dhufe kanaaf, isa hubatan kanaaf lubbuu isaanii amma laatanitti gatii baasan. Amma akka dubbisne Ibroota boqonnaa 11:35 qabe akkas jedha. Dubartoonni namoota isaanii warra duraan du'an kaafamaniif deebisanii fudhataniiru. Warri kaanis jireenya isaa wayyuuf du'a akka ka'aniif gadi dhiifamuu didanii harka warra isaanii isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'an. Warri kaan ga'oo ta'an ni reebbaman. Funyoo sibiilattiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti ni galfaman. Dhagaadhaan ni rukutaman. Iddoo lamatti ni baqaqfaman. Biilladhaanis ni ajjeeffaman. Gogaa hoolotaa yookiis ra'ootaa uffatanii asiif achi ni deddeebifaman. Waan isaan barbaachisu ni dhaban, ni rakkifaman, ni miidhaman. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle turte jedha. Hamma lubbuu isaanii warra eeganitti jiraachuu odoo danda'anuu, jiraachuudhaaf haalli mijataan odoo jiru dhugaa kanaaf lubbuu isaanii laachuudhaaf hamma dhakaadhaan dhaamanitti, hamma funyoo sibiilatiin hidhamanii mana hidhaatti darbatamanitti, hamma baqaqfamanitti, hamma rukkutamanii ajjeeffamanii biilladhaan qalamanitti abboonni keenya dhugaa kanaaf gatii lubbuu isaanii hamma laachuutti gatii baasan. Gatii gurguddaa baasanii darban. Lubbuu isaanii laatan. Kaffaluu kan qaban kamiyyuu hin kaffalan. Jooraa ta'an biyya lafaa kanarratti. Gogaa hoolotaa, gogaa ra'ootaa uffatan. Boolla fi holqa keessa jiraatan abboonni keenya. Dhugaa kanaaf hamma lubbuu isaanii kaffalanitti, laatanitti dabarsanii of kennan. Abboonni keenya dhugaa kanaaf gatii akkasii kaffalan. Sababiin isaas gatii isa caaluuf gatii kaffalan. Warra gatii dhabanii miti jarreen kun. Lafatti waan gatii dhaban, waan gowwooman,
waan booddetti hafan namatti fakkaata jarreen kana gaafa ilaalu. Miti garuu isaan Waaqayyo biraa gatii guddaa qabu. Gonfoon jireenyaa isaan eeggata. Gonfoon aarsaa of godhanii harka Gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatan isaanin eeggata. Ulfina guddaatu isaan eeggata walitti. Kanaaf badhaadhummaa isan dabarre, jireenya isan dabarre kanaaf gatii kaffaluu qaban kaffalanii darban abboonni keenya. Hundi keenyaaf ayyaanni Kiristoos kennameera. Ayyaana nuu kenname kanaan gatii dhugaa wangeelaa kanaaf baasuu qabnu baasnee Gooftaa Yesuus harka guyyaa dhumaa san gonfoo jireenyaa, gonfoo tajaajilaa akka fudhannu Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Inni biraa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kanaaf foon uffatee gaafa gara biyya lafaa dhufu gatii akkamii baasee hojjenne lubbuu isaa aarsaa godhee amma dhiyeessutti Yesuus Kiristoos dhugaa kanaaf isa caalu kanaaf isa jireenyan dabarre kanaaf lubbuu isaa laate ofii isaa laate Yesuus. Hammamittuu inni Filiiphiyoos ergaa warra Filiiphiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 qabee gaafa dubbisnu waaqarraa nama ta'ee hamma dhufutti Yesuus Kiristoos gad of deebiseedha macaafni qulqulluun. Gad of buuseedha. Hamma malee gad of deebiseedha. Ilaala. Kiristoos Yesuus waaqa ta'ee odoo jiru hamma foon uffatee nama ta'ee nu ta'ee hamma dhufutti gad of deebiseedha. Waaqatu nama ta'e. Salphinni inni guddaan waa inni nama ta'uudha. Kana qofan turre Yesuus. Nama keessaa nama akkamiitiidha? Nama rakkinni itti baay'ate, nama rakkinni gidiraan itti baay'ate, nama simboo hin qabne, nama jooraa jedha macaafni qulqulluun. Nama akkasii ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Nama keessaa nama bifa qabe, nama simboo hin qabne, nama dheekkamsi itti baay'ate, nama dhiphinaa, nama jooraa, nama akkasii ta'e gatii akkasii baase Yesuus Kiristoos. Dhugaa wangeelaa kanaaf, jireenya isaa caalu kanaaf. Kana qofaa miti. Hin abboomamedha. Hammamittidha. Amma fannoo irratti cinqirfamee du'utti. Hamma cinaachisaa eebuudhaan waraannamutti Yesuus gatii kaffale. Hamma qullaa buusutti Yesuus isa jireenya badhaadhummaa bara baraa isan dabarre kanaaf Yesuus gatii kaffale. Hin cinqirfame, hin dhiphate, dafqa dhiigaa dafqe, dhayni isaa hundi hin madaa'e Yesuus. Gatii kaffaluu malu hin kaffale Yesuus. Aarsaaf godhe Yesuus. Foossaaf dhiiga isaa dhiyeessee aarsaa godhe namaaf waaqa walitti araarse. Lubbuu isaa amma kaffalutti dhugaa kanaaf hin abboomame. Hin abboomame Yesuus. Amma kana abboomame. Jaalala akkasii kana Waaqayyoon jaalachuudhaan Kiristoos gatii baase. Kiristoos Yesuus hamma lubbuu isaa itti kaffalutti aarsaa ammaaf godhutti dhugaa kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos isa caalu kanaaf gatii baase akkana nuyi jireenya bara baraa argannu. Kanaaf Waaqayyoon har'as osoo ani ibsin dhugaa kanaaf hin jiraatin, osoo abboomamin, osoo gatii baasu qabnu hin baasin, Waaqayyo biraa gatiin eeggannu hin jiru obboloota. Sa Kiristoos itti du'e, sa Kiristoos lubbuu isaatti kaffalame, sa ittiin fayyine, sa ittiin birmadummaa baane, sa ittiin cubbuun keenya nutti adda ba'e, isa ittiin mucaaboo mucummaa ittiin arganne, dhugaa jireenyaa kanaaf Waaqayyoon as gatii akka baasnu barbaada. Akka abboota keenya, akka Gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya keenya ta'ee biyya lafaa kana keessa dhufee jiraatee karaa jireenyaa karaa dhugaa nutti agarsiisa. Akka kanatti ayyaana Waaqayyootti taanee hafuura Waaqayyoon gaggeeffamnee dhugaa kanaaf gatii akka baasnu Waaqayyoon har'a sanaaf sinirraa hin eega. Osoo gatiin baasin, osoo nama'in, osoo kaffalin wanni eeggannu tokko hin jiru. Osoo facaasin qotee bulaan waan hammatu hin eeggatu. Facaasee eeggatu. Gatii dadhabbii isaa eeggata. Kanuma biyya lafaa kana, kanuma foonii kana duuka buunee, fedha keenya duuka buunee, kan Waaqayyo kana yoo cinaatti dhiisne, yoo itti dhiisne, yoo duddatti laanne obboloota guyyaa dhumaa san fuula Waaqayyooti
gatiin qabnu gatiin keenya masala asii lafa kanarraa ta'a. Anuma sitti hafu kana ta'a. Eenyudha har'aa isa kan hin dabarre isa harka Waaqayyo keessaa isaa kaffalamu saniif namni dhama. Eenyudha namni gatii baasu. Waaqayyo har'a erga akkasii nuu qaba. Dammaqaa gatii haa baasu gama hundumaan. Wangeelaaf dhugaa kanaaf gatii baasuudhaaf gatii kaffaluudhaaf. Yeroo keenya aarsaa gochuudhaan ofii keenya kennuudhaan jaalalaan gad of deebisuudhaan abboomamuudhaan kottaa dhugaa wangeelaa Kiristoositti du'e kanaaf gatii haa baasnu. Gaaf tokko harka Waaqayyoo keessaa gaticha isaa fudhanna. Har'a Waaqayyoon dhugaadhaan jaalalaan obsaan Waaqayyoon Kiristoosin ilaallee isa abdannee gatii akka baasnu hin barbaada. Abdii keenya isa godhanne gara isaa ilaaluudhaan murteessuudhaan kan abboonni keenya dabarsanii nutti laatan dhugaa wangeelaa kanaaf akka dhaaban akka fiidnu wallaansoo qabnu akka qabnu ayyaanni Waaqayyoo anaaf siniif kennameera. Hafuurri Waaqayyoo nuuf kennameera. Dubbiin Waaqayyoo kennu guutumatti nuuf kennameera. Akka dubbii Waaqayyootti akka ayyaana Waaqayyoo nutti kennametti akka gaggeessa hafuura qulqulluutti dhugaadhaan qajeelummaadhaan jaalalaan gad of deebisuudhaan abboomamuudhaan kottaa Kiristoos ilaaluudhaan isa caalu kanaaf gatii baasna. Isan dabarre kan biyya Waaqaa kanaaf biyya Waaqarraa kanaaf gatii baasna. Isa Kiristoositti wareegame kanaaf gatii baasna. Waaqayyo gaaf tokko immoo gatii keenya ni kaffala. Kiristoos harka isaa duraa gaaf tokko gatii kana ni fudhanna. Kottaa hin dammaqnu. Yeroo hin qabnu muraasa. Kottaa ariifannee hojii Waaqayyo kana hojjenna. Beekumsa qabdaniin, qabeenya qabdaniin, ogummaa qabdaniin, ayyaana Waaqayyo isinitti kennameen lafa jirtanitti jiraachuudhaan kottaa saba Waaqayyo dhugaa wangeelaa kanaaf akka Waaqayyo nutti kennatetti akka ayyaana isaatti akka kennaa nutti kennameetti Waaqayyo Kiristoosin ilaaluudhaaf ammayyuu dhaloota badaa jiru kanaaf kottaa hojii Waaqayyo hin hojjenna. Waaqayyo si eegaa obboleessa obboleettii ko. Ayyaanni Waaqayyo kasitti kennameef dubbiin Waaqayyo hafuurri Waaqayyo kasiif kennameef gatii baastee dhaloota oolchuudhaaf lubbuu Kiristoos du'e kana dukkana keessaa du'a keessaa oolchuudhaaf. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo nuuf kennameera. Dubbiin Waaqayyo dhugaan nuuf kennameera. Ergaan dhalootaa nutti kennameera. Ka'ii dammaqi. Ka'ii riba keessa riba du'aa keessa ka'ii dammaqi. Waaqayyo si eegaa jira. Kana booda dhumeera warra abdii kuttanan ergaa isinii qaba hin xumuramne kan Waaqayyo. Dammaqi Waaqayyo ammayyuu siin hojjechuu barbaada. Si haaressuu barbaada. Si eegaa jira. Harka isaa bal'isee Waaqayyoon gara kee ilaalaa jira. Ka'ii ayyaanni Waaqayyo irratti keessanii mul'ata. Hojii Waaqayyo isaa hin dabarre badhaadhummaa isa hin dabarre jireenya bara baraa dhaloonni Kiristoos isaan itti waamaman kana akka hojjennu Waaqayyoon anaaf sin eegaa jira. Kanaaf dammaqaa dammaqnee hojii Waaqayyo akka hojjennu Waaqayyoon hunduma keenyaaf lafa jirrutti ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Yaa Waaqayyo yeroo tureef maqaa Gooftaa Yesuusiin galata sii laannaa. Waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Dubbiin kun maqaa Yesuus anas obboloota kan yaa Waaqayyo akka nu geeddaru akka ittiin jiraan akka dubbii kanaaf abboomamu anis akkan dubbadhe kanatti akkan jiraan warri dhagaan sabni kee yaa Waaqayyo dubbii kanaaf dhagaanii akka abboomaman akka yaa Waaqayyo ittiin jajjabaatan akka ittiin yaa Waaqayyo ija buusan ayyaanni kee humni kee anaaf saba keetiif haa baay'atu. Waan nu gargaarteef ulfina fudhadhu. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin jedhin dhaga'i. Maqaa Yesuusin ameen. Nagaan Gooftaa Yesuusiniif haa ta'u. Bifamaa fayyaa ta'a.